Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arralle video haraq wadde isin dhufee jira. Video narraa ammoo nu warri biyyan baa kana keessa jirru akkamitti fakkeessinee akka yeroo soomaa kana shorbaa biyya keenya itti hojjetan nu sin agarsiisa. Shorbaa biyya keenya hojjechuudhaaf yeroo garii garbuu faa isaa ajjaa kanneen hin argannu. Kama biyyan baa jiru kana ammoo akka biyya keenya fakkeessinee akkamitti akka itti hojjennu sin agarsiisa inshallah. Har'a sorbaa ajjaadha hojjedhee sin agarsiisa. Nafaana turaa siniin jedha. Yoo jaallattan ammoo like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Keessattuu like gochuu hin dagatina. Likein keessan hedduu tokko na jajjabeessa. Akka video kiyya jaallattan na agarsiisa. Yoo wanta hojjedhaa jiru jaallattan ammoo akka wanta biraallee itti hojjedhu na kakaase jechuudha. Kanaaf like gochuu hin dagatina siniin jedha. Hojjechuudhaaf akkuma sitti argitan distii ibiddarra godhee jira. Zayitii xiqqishuu tokkotti godhadha. Olive oil fayyadamee zayitii barbaaddan fayyadamuu dandeettan kama mana keessaa qabdanii. Asittillee kaarotii fi qullubbii adii kataattafee asitti godhadhee jira. Qullubbii adii kana dura xiqqishuu tokkotti godheeti qullubbii adii kanaaf zayitii kana walitti xiqqishuu tokko xabbasa akka zayitiif qullubbii kana foolii urgaahaa naa kennuufi jalqaba zayitiif qullubbii kana walitti sirriitti xiqqishuu tokko xabbaseeti eegasii kaarotii itti godhadha. Kaarotii fi qullubbii adii kana zayitii sadiin isaa kana walitti xabbasa. Aisaan biyya kanaa yookaan ajjaan biyya kanaa oatmealidha laafaadha daqiiqaa 5 keessatti bilchaata waan ta'eef wanta kana dura gochuu qabna jechuudha akka biyyaa san biyyatti guyyaa guutuu ajjaa ta'ee garbuu ta'ee danfisaa oolaniiti waytanni bilchaate gubbarra waan itti godhatanii ka biyya kana ammoo inniyyuu daqiiqaa 5 keessatti bilchaata waan ta'eef waanuma kana dura yoo godhan filatamaadha. Kanaaf qullubbii adii fi kaarotii kan akkanatti zayitii kana waliin xiqqishuu tokko xaxabbasa jechuudha akka xiqqoo dura bilchaatu. Eegasii oatmealii kanatti godha. Kuni oatmealii jechuun ajjaa jechuudha. Fakkeessumaaf malee akka ajjaa biyya keenyaati miti laafaadha garuu haa ta'u innillee ajjuma. Isa kana haga naga'u takkatti godhadha jechuudha. Haga isin hojjettan irratti hidhatama qaba. Oatmealii kana wajjin sirriitti wal seensa jechuudha akka dhama tokko godhatu foolii tokko godhatu kaarotii fi qullubbii reeftanaa kana wajjin wal keessa sochooseeti akka hin gubanne ammoo harka keessan irraa fuudhuu hin qabdanii bishaan ofirraa hin qabu waan ta'eef isin jalaa gubatuu danda'a. Eegas bishaan gubbarraan itti godha jechuudha. Akkuma argitanii bishaan haga naga'u takka laalee itti godhaa wanti haganatti godhaa jedhu hin jiru yeroo hundayyuu wanta mana keessatti hojjettan akka isin hojjettanii fi haga nama isin hojjettanii irratti hidhatama qaba waan ta'eef hagana hagas wanti jedhamu hin jiru. Akkuma itti hojjetan wal barsiisuuf malee haga akkaataatti hojjetanii fi hagamta akka itti hojjetan shamarran nutti hin himani sun hojii kennan beeyna. Bishaan haga naga'u takka akkuma argitan kana itti godheeti wal keessa sochooseeti qadaadee dhiisa jechuudha akka inni bilchaatuufi. Haga inni bilchaatu ibidda miidiyeem irra godhee haa irra hin godhina ammoo miidiyeem jidduma tanarra godhee qadaadee dhiisa. Qarafaa firii takka keessa godhee jira fooliidhaa fi akka urgeessuufi yoo barbaaddan dhiisuullee dandeettanii qadaadee haga inni bilchaatu akkanumatti dhiisa jechuudha. Kinoo kana fakkaataa danfaa jira bilchaataa jira jidduudhaan deddeebi'ee sochoosaa jira. Haaluma kanaan akkanatti ganni bilchaatu jidduudhaan seentanii sosochoosuu qabdan jechuudha. Wayita bilchaatee jedheenniyyuu hin beeksisa. Furdatee addaan bahee bareedaa tokko ta'a jechuudha niyyuu ijatti hin beeksisa. Kinoo akkuma sitti argitan kana amma bilchaatee dhumarra gahaa jira. Aannan itti godha jechuudha. Aannan kana haga naga'u takkatti godheeti aannan kana wajjin walitti sochooseeti xiqqoo tokko akka inni bilchaatuu fi qadaada jechuudha. Aannan kana wajjin naganni wal seenuu qadaadeetti xiqqishoo kan bilchaatuu eega. Kinoo kana fakkaataa maashaallah bareedaa kana amma ga'ee jira dhumarra geennee jira ammoo sukkaaratti godha. Sukkaara mankaa lamatti godha jechuudha. Haguma barbaaddan itti godhatanii sukkaaraa fi soogidda xiqqishuu tokkotti godha.
Sukkaaraaf soogidda kana wal keessa sochoosaa akkuma argitan kana akka itti ba'uu fi bakka kanatti yoo barbaaddan dhadhaa yoo mana keessaa qabaattan yookaan ammoo dhadhaa jaallattan itti godhachuu dandeettan jechuudha. Yoo mana keessaa hin qabaanne yookaan ammoo dhadhaa hin jaallanne wanti irraa hir'isu tokkolleen hin jiru irraa dhiisuu dandeettan jechuudha. Kinoo kana fakkaata haalaan margitan kanaan sirritti danfee wal seenee bareedee jira maashaallah. Amma ammoo gara saanaatti achi dhiheessee waan inni fakkaatu wajjin ilaalla inshaallah. Kinoo kana fakkaata hedduu tokko namatti tola laalaa ijattiyyuu. Ijattiyyuu wayita akkan gadi buusan na nyaadhu nan dhugi namaan jedha maashaallah. Bareedaa kana hedduu tokko bareedaa kaarootiilleen keessaa bareeda. Inni illeen furdaa tokko isuma qofa walitti bilcheessee furdatee bareedee haala kana fakkaata. Maashaallah shorbaa kana fakkaatu shorbaa ajaadha yookaan ammoo shorbaa oatmealiidha. Ka biyya keenyaallee argatuu baannu biyya ambatti haala kanaan bareechinee fakkeessinee hojjetuu dandeenya jechuudha. Galgala lulluuqii qofaaf osoo hin taane yeroo sooma hin taanillee yoo barbaanne ijoollee daa'ima fa'aa yoo nyaachisuu barbaannu taane daa'imaafillee hin ta'a nama guddaafillee qaama namaatiifillee hedduu tokko bareedaadha. Haala kana fakkaata inshaallah haala kanaan hojjedhee jira. Isinoo akkamitti hojjettanii karaa komentii jalatti naaf barreessaanillee isinirraa barachuu barbaada. Gaafii yoo qabaattan ammoo wanta akkasii hojjedhu barbaaddan yoo jiraatillee yaada keessan irratti hundaa'ee viidiyoo isinii hojjedha waan ta'eef inshaallah yeroo mana kiyya keessatti hojjedhu waan isin barbaaddan laaleeti waraabaa isiniif hojjedha. Kanaaf yaada keessanillee karaa komentii jalatti naakaa gaafii keessanillee akkasuma naaf barreessaa inshaallah. Akka jaallattan abdii qabaa yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti arraaf assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.